Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna ani Ejersa Abdiiti. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Dagam keessatti snaayiparii dabalatee meeshaalee garaagaraa humna diinaa irraa hiikuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa tarkaanfii kaaba shaggar aanaa Dagam ganda Leemman Carraaqee jedhamu keessatti caamsaa 11/2026 fudhateen injifannoo gonfachuu beeksisee jira. Abdiin saba Oromoo tarkaanfii kanaan waraana murna bilxiginnaa irraa loltoota 15 ajjeesuun 22 yoo madeessu 3 ammoo jiraan harkaan qabee booji'uus beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo tarkaanfii kana fudhatu osoo diinni halkan da'oo godhatee uummata dararuuf deemtuu dursee haxxee itti hidhee sagantaa ishii fashaleessuun alatti injifannoo waraanaa gonfatee jiraachuus beeksisee jira. Kana malees meeshaalee waraanaa garee fi dhuunfaa diina harkaa micciiree hiikee kan jiru yoo ta'u, meeshaaleen kunneenis kanneen akka kilaashii AKM 12 hidhannoo guutuu waliin dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni murna bilxiginnaa tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kanaan kan guddoo miidhamte yoo ta'u, kanirraa haftee gara magaalaa Alii Dooroo jedhamutti akka baqatte baramee jira. Bifuma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Ginda Barat keessatti diina adabuun qawwee 32 irraa hiikuu beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa Oromiyaa gaafa caamsaa 9/2026 lixa shaggar aanaa Ginda Barat magaalaa Culluxee jedhamu keessatti tarkaanfii fudhateen injifannoo gonfachuu beeksisee jira. Abdiin saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii murna bilxiginnaa irratti fudhate kanaan loltoota PP irraa 50 ol ajjeesuun 35 yoo madeessu loltoota 7 jiraan harkaan qabee booji'uus beeksisee jira. Warra du'an keessaa qondaalonni waraana bilxiginnaa sadarkaa itti aanaa shaalaqaa fi kan booji'aman keessaa ammoo ajajoonni 12 keessatti akka argaman beekamee jira. Kana malees meeshaa waraana diinni baattee uummata Oromoo ittiin dararaa turte irraa hiikee jiraachuus beeksisee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 32 rasaasa AKM 2500 boombii harkaa 16 dokumentii gola diinaa hedduu fi hidhannoo hedduu dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jiraachuu beeksisee jira. Waraanni murna bilxiginnaa tarkaanfii kanatti kan dallane meeshaalee gurguddaa akka taankii marfii zuu 23 fi moortara uummata irratti dhukaasaa turuun dhaga'amee jira. Qabsaa'aan mirga qonnaan bultoota fi farra fiwudaalizimii obbo Zagayyaa Asfaw Abdii du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Warraaqsa barattootaa bara 1960 fi gaaffii lafti qote bulaaf kan bara 1970 keessatti shoora olaanaa kan qaban obbo Zagayyaa Asfaw Abdii du'aan boqotan. Obbo Zagayyaa Asfaw Abdii hayyoota Oromoo dhiibbaa guddaa uumuun jijjiirama siyaasaa fi gaaffiin qonnaan bultootaa deebii akka argatu hojjetuun seenaa Itoophiyaa keessatti warra tarree dura irratti eeramanidha. Obbo Zagayyeen riifoormii lafa seenaa qabeessa bara 1975 lafa qote bulaaf jedhu keessatti qooda guddaa fudhataniiru. Qabsoon qonnaan bultootaaf mirga Oromoof dimokiraasii fi riifoormii hawaasummaaf taasisan hayyoota Oromoo qabsaa'otaa fi jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti kabaja guddaa isaan gonfachiisee jira. Gootichi haqaa qonnaan bultootaaf qabsaa'ee labsiin raggaasise. Labsichi yeroo gabaabaa keessatti hojii irra akka ooluuf qabsoo jabaa taasisee ture obbo Zagayyee Asfaw Abdii 12/2026 tasa du'aan addunyaa kana irraa boqachuun isaanii dhaga'amee jira. Obbo Zagayyee Asfaw Abdii bara 1942 godina Shawaa Lixaa aanaa Walmaraa ganda Bukusaamii jedhamutti dhalatanii guddatan. Labsii lafaa bitootessa 1975 labsame irratti fulbaana 1976 miidiyaalee biyya alaa fi biyya keessatiif ibsa kennuun lafti qotee bulaaf akka ta'u goota mirkaneessanidha. Labsiin lafaa sun akka dhugoomuuf gurguddoon ABO'n hundeessanii fi hoogganaan qooda guddaa qabu turan. Keessumaa jaalbaarootumsaa namni bara jireenya isaa dhaadannoo laandituu zettilaar jedhu dhageessisaa turee fi sirna fiwudaalizimii dhabamsiisuun lafti kan qonnaan bulaa akka ta'uuf qooda olaanaa baate Zagayyee Asfaw waliin labsii sana qopheessanii turan. Yeroo gabaabduu jijjiiramaa sanatti seera wixinee qondaalota waraanaa darguu fudhachiisuu qofa osoo hin taane seerri ba'e sun saffisaan hojiitti akka hiikamu qabsaa'ota biroo waliin duula guddaa gaggeessee ittis milkaa'ee jira. Obbo Zagayyeen lafa qonnaan bulaaf deebisuu qofa osoo hin taane mirgi abbaa biyyummaa Oromoo fi saboota cunqurfamaa biroo guututti galma akka ga'uuf ejjennoo qabuun dargiin waggoota 10 mana hidhaatti dararee ture. Hidhaa boodas jijjiirama yeroo lammataaf bara 1991 dhufee keessatti hoogganoota ABO biroo waliin ta'uun carraa dhiphaa argameen Oromiyaan akka uumamtu warra dandeessise keessaa nama tokkodha. Ona eebantuu keessatti qaamni nageenya mootummaa PP dargaggoo tokko rasaasa itti roobsee ajjeesuun barame.
Godina Baha Wallaggaa ona eebantuu ganda lalisaa iddoo addaa himaa jedhamu keessatti jaleewwan mootummaa PP eebla 11/2026 dargaggoo maqaan isaa Galataa Moosaa jedhamu waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda maqaa jedhu itti maxxansanii rasaasa itti roobsanii ajjeesuu maddeen keenya maatii waabeffachuun nuuf ibsanii jiru. Akka maddeen keenya ibsanitti waraanni mootummaa kun dargaggoo kana dugda isaa gara mirgaa rukutuun karaa handhuura isaa baasanii du'eera jechuun daandii gubbaatti gatanii deemuu jiraattonni gandichaa maddeen keenyatti himanii jiru. Jiraattonni gandichaa maddeeniif akka himanitti murni mootummaa PP dargaggoo kana gaaffii tokko malee gocha dharaa waan inni quba hin qabne yakkanii ula mana maatii isaa fuula maatii isaa duratti rasaasa itti roobsuun ajjeefame jira jedhu. Loltoonni mootummaa PP'n bobbaafaman hawaasni bal'aan siyaasa impaayeratti ilmaan Oromoo nyaachaa jirtu kana waan itti amanuu dideef maqaa garaagaraa itti maxxansanii reebuu, hidhuu, saamuu fi ajjeesuun dararaa ulfaataa raawwachaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Ona Asakoo keessatti milishoonni mootummaa Bilxiginnaa abbaa ijoollee lamaa tokko ajjeesanii reeffa isaa gatuun himame. Godina Arsii Bahaa Ona Asakoo keessatti milishoonni faashistii Bilxiginnaa abbaa daa'ima lamaa kan ta'e nama maqaan isaa obbo Nuuraddiin Abdullahi Hamdaa jedhamu kan umuriin isaa waggaa 32 ta'e daandii irraa qabanii ajjeechaa sukkaneessaa irratti raawwachuu jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Namni kun godina Arsii Bahaa Ona Gunaatti jiraataa ganda Soorba'ee Itteroo iddoo addaa Itteroo jedhamutti dhalatee kan guddate yoo ta'u, gaafa caamsaa 5/2026 osoo dhimma dhuunfaa isaatiif adeemaa jiru milishoonni Ona Asakoo ganda Iftuu Bullaalaa bakka addaa Daanyaa jedhamu keessatti qabanii ajjeechaa irratti raawwachuutu himamaa jira. Hidhattoonni kunneen nama kana irratti ajjeechaa gara jabinaa qofa raawwatanii kan dhiisan osoo hin ta'in reeffa isaa lafarra harkisuun haala rifaasisaa fi seera uumaa cabseen qaama isaa fi uffata isaa cuupheedhaan erga irratti cicciranii booda bakka addaa Uddeellaa jedhamutti geessanii gatuu jiraattonni ijaan argan ifoomsanii jiru. Bakki ajjeechaan kun irratti raawwatamee fi bakki dhaloota obbo Nuraddiin Onaan gargar haa ta'u malee gandaan ollaa fi kan wal daangessan yoo ta'u uummanni gandoota lameenii hariiroo hawaasummaa kan wal keessa oolan kanneen waliin bobba'anii hojjetan akka ta'ellee jiraattonni dabaluun addeessanii jiru. Namni kunis nageenyummaa hawaasa gandaa akkasumallee olloota isaa gamaasaa fi gamanaa waliin qabutti amanuun biyyi nagaadha jedhee wayitaa gara dhimma isaa deemmachuuf imala taasisutti ganda isaa keessaa bahee ganda ollaa hoggaa seenu milishoonni kunneen maal gochuuf ona kana seente ofaa ittiin jechuun gandicha keessatti haala hin eeggaminiin akka ajjeesan beekameera. Namni kun tuttuqqii siyaasaa kan hin qabnee fi hawaasa isaa keessatti nama kabajaan jiraataa ture ta'us maddeen keenya nuuf himanii jiru. Biyyi sunni Saawudiin biyya Shiyaa Iraan irratti haleellaa raawwachuun yeroo jalqabaaf barame. Saawud Arabiyaan wayitaa waraanni Iraan baha giddu galeessaa hundatti babal'atee ture. Dhoksaadhaan Iraan haleelaa akka turte Reuters aanga'oota biyyoota lixaa fi Iraan irraa odeeffachuu gabaasee jira. Kanaan dura Saawudiin haleellaa akkanaa Iraan irratti raawwatte jedhamee kan hin beekamne yoo ta'u, amma garuu waraanni Iraan eegalee ji'a afurii fi wayitaa deemaa jirutti mootummaan Saawudii iccitiidhaan Iraan irratti raawwachaa akka ture yeroo jalqabaaf baramu gabaasii Reuters mul'isee jira. Kana jechuun Saawudiin haleellaa biyyi masaanuu ishee taate Iraan irratti raawwataa turte ofirraa qolachuu qofa osoo hin taane deebii kennaa akka turte agarsiisa jechuudha. Aanga'oonni lixaa lamaan Reuters waabeffate humni qilleensa Saawudii bitootessa gara dhumaa irraa eegalee haleellaa raawwachuu himee jira. Qondaalli tokko akka jedhetti Saawudiin wayitaa haleellaan diroonii Iraan irraa gara daangaa isheetti dhukaafamaa ture Iraan haleelaa akka turte himee jira. Reuters qiyyaafannaan haleellaa Saawudii eessa akka ture walaba ta'ee akka hin mirkaneeffanne ibsee jira. Qondaalli Saawudi Arabiyaa fi Iraanis dhimma kanarratti gaaffii Reuters dhiyeesseef deebii hin kennine. Ajajaa finciltoota Rapid Support Force loltoota alagaa waraanichaaf filuun himatamuu garee finciltoota kana keessaa bahuu ibse. Ajajaa olaanaan finciltoota Suudaan Rapid Support Force keessatti loltoota alagaa filee qopheessuun shoora guddaa akka taphate himamu garee kana gadi dhiisuu isaa gabaasni Suudaan Tiribuunii ifoomsee jira. Ali Rizq kan maqaan isaa Al Savaanaa jedhamuun beekamu viidiyoo marsariitii hawaasaa irratti tamsa'een Rapid Support Force waliin qunnamtii qabu guutummatti kutuu isaa beeksisee jira. Murteewwan isaa kunis fedhii uummata Suudaan kabachiisuuf fi nagaa deeggaruuf akka ta'e dubbatee jira.
Alsavaanan ammas garee waraana biroo kamittuu akka hin makamne ibsullee gadi dhiisuun isaa kun ji'oota lamaan darban keessatti ajajaa olaanaa Rapid Support Force kan garichaa gadi dhiise isa lammaffaadha jedhame. Bitootessa keessa Meeraal Jeneraal Al Nuur Al Qubbaa garee kana gadi dhiisuun waraana mootummaa Suudanitti makamuun isaa kan yaadatamudha. Shoora Al-Savanaa Rapid Support keessatti sadarkaa Birgaadeer Jeneraalummaa kan qabuu fi Baadaarfur keessatti nama dhiibbaa qabu jedhamuun kan beekamu Al-Savanaan erga waraanni eebla 15/2023 jalqabee booda garee kanatti makame. Akka gabaasa Suudaan Tiruubuun jedhutti inni loltoota alagaa gurmeessuu fi garee Rapid Support Forcetti fiduu keessatti shoora olaanaa taphatee jira jedhame. Al-Savanaan Rapid Support Forcetti makamuun dura sochii hidhannoof hoogganummaa kennaa kan ture yoo ta'u bara 2013 keessa waraana mootummaa Suudaan waliin dabalamee ture. Sana booda mootummaa kuffifame waliin wal dhabdee uumuun erga waraana Rapid Support fi waraana mootummaa jidduutti dhohamee booda gara Rapid Support Forcetti makamee jira jedhamee jira. Egaan hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.